ilmi rabbii laal jechi rabbii farda qabu namni nuti miti nu kan makhluuqan rasuula keenya alayhi salaam isattu waan godhan rasuula keenyattu ilmi namaa yoo siikee waan fedhe si godha rabbummaan nu argamu garuu qul wallaa sadeeniin ibbireedaachuun dirqama hordoftoota keenya eegeeffadhaa qul wallaa sadeen hin dhabinaa ilmi namaa ciisa namaa dhabee jira gizee haatan qul wallaa sadeen salaata keessan qabaadhaa galgala qaraa wanni kanaa toora keessan hin baatu arra siiriin ijji namaatis baddu ijji namaa dhagaa'u qabsi sibiilaa san rammaa siiriin baananis rasuula keenya jaalatamaa alamaa irratti turi qabatte akkasitti jibriil ergee jibriiliin akkasitti bikka kanaarraa. Egaa hordoftoota kan yaa obboleeyyaa kiyya galatoomaa isinilleeni wallaahi hangana kanaa wardaa bira dhaabbachuun keessanuu nu bira dhaabbachuun keessanuu wallaahi haala isin galateeffadha birraa keenya kiyyoo keenya isinilleeni wallaahi arra yeroon sheeka san garree na dura Ogubar dura ya dalagaa tiyyasanii mashkuulanii beektan dalagaa ta'ee garraati kun yoo san baafi ture haagara toomishan barboo namni wal makeessa jira biyya kana keessa sheeka kana odoo bar qalbii oduma yaadnu gaa namni sheeka gurdaa jira sheekotiin akkeessaa guutuu warra waa godhu kanaa bar warra siirii godhu kanaa argu guddatee wayii godha hattuota bara haawuma godhuu fi maallaqa nyaachuudha ay deengatta gaafa asii deebi'ee achi dhaqu bira harkaan guutuu bira buleetiin maallaqa malee ziyanaa dubbatamu isaan nu waa bariisaa biraa deemeeru barru kana masheeticha masii deeme kaa finne kana barboo maal taate guyyaa nuti dhayne ni ajaa'ibdaaru namni bira guutuu itti ajabnaa dhute akkuma feene akkam saaba keenya lalarsa eega duraan barboo namni wal makeessa raawwata namni wayisa waan dhabla labo muka Allah jechuun duraanuu akka inni quraana beeku akka inni nama darasaa ta'e akka inni nama imaana qabatee ni beeka garuu waan kana waan akkanaan beeka waan kitaaba kanaan beeka hin beekne beekten أواجرات الحمد لله أمري ربي عليه صورته دعاء يقول أف حاكم شيخ حكيم حاجي حكيم الربود بو حاجي حكيم إمام شيخ دعاء يقول أف الحمد لله رب العالمين أبو دعاء يورد تودا خيني شيخ حكيم ينوغد أبريا كي شيء خيني حالو جراتو أمالي أمري أمتى دبادي بتاجر هاجراتو يا ربي نواجد سو أران نمني بول هاي نمني بول أران تناقا إني يكون ربي akkanumatti waan takka garsiiseetuma hulaa sanuu nu duuba deebi'ee bikka kaan hin seene dura yoo manni kun wallaane malee manni kun yoo wallaane malee rakkinni ganda kanaan qabu nagar biraa qiyya hogguma hulaatti hulaa seenu ibbooda deebuun isaa duuba deebuu maali jeeftee lala isin seenaa waan takka agartanii seenaa jee isin seenaa jee nuti seenne inni isin duuba takka taphateeti waan waan afaan isa sossootuma cinaan seeninni maal sama khiyyaa maal jajjaajeetu baay'ee cal joo seena gool seenu aboo jeegaa garuu namni kun wannummaan dura wallaanamu mucaa dheettanii mana kanaaji mucaa qacaca yoo manni wallaaname mucaan fayyaa mana kana wallaanu qabnaa jira abdutti aboo mucaan ni fayya alhamdulillah yaa ni fayya dura waan bar amma dhagee biini wardaan warra gammachuudhaani Orate mudatti ijoollee waa kana arra gammachuu qabateer booba aborbe amalee bishaan gammachiisa bishaan xaharaa fi diyyee bishaan xaharaa keessa uumne akka xiyyaaniin banee bar waan dhiigaa qabate aboo seef nurraa maru jira seef marii jeenati anaan keessaa marii raangeetiin bar eegaa kaabara yaki barboo magaalaa tun magaaluma jaayibaa keessa raarjee barboo zaman aakhir jira yaa bare yaki ilmi namaa laalaameedha bare jilarra odoo biiftuu tan amma biiftu mohaan karuudhe beekamaadha arralaan lubbuu isii tana gaafa rabbiin isii fudhate takka gaafas maal yaaddeef mee namnummaa waa nama guututtu maal yaadde lubbuu isaati. Beekama namni tushee bar namatti shiree namatti yaadu addunyaa rabbiin itti mayaa. Yaa doktoo yaa obboleeyya kiyya namnummaa waa goota nuti hawaan akkana nama goota gaafa rabbii keessan dura odoo azali rabbii kun amma garsiisa rabbii addunyaa kanatti garsiisa namni si yaadu namni waa goota dhaabbadha namatti ilmi namaa waa goota. Yaa obboleeyya kiyya namni abbaa feete diina feete wajji jiraadhu malee namatti cubbuu yaadii yaa obboleeyya kiyya. namni saba Oromoo ta'e fi kiristaana ta'e abbaa fedhe rabbi biratti namni hundi walqixa. Telefoonaan darbuu geemmoo hogguu qarxaasaa moo maaltu beekaa? Barboo kunnaa. Narra beekee barru an hoollannan sodaatiin bismillah wajii ititi keessa suuqinaa jee hundaa'u keessa suuqe samboodaan babbanuu iddee bar sodaatiin maashaallah garuu boo baga jiraattan boo
Baga jiraatan boo nama barboo hanga tana dura nama nu waddii dhaabbatu dhabne yaa biraa keenya nama wadda doorii jira. Yaa boo ana hanga dhiyoo tanaa hunda sheekha biraatiin khaniin beekuun barbaadu jira kana. Barsheen barboo namni hawaabee keenya biraatiin fiigu jira. Barboo namni waabee. Ana sheekha barbaadu orgee boo eessa fiida mucaa akkanaa habikka akkanaa galoon hin beeka. Inni darsaa ta'e hin beeka. Aboon hin beeka isuma fuudhii geessiidha. Bara masa masa irratti isinitti himee wajjin waan kana uudhan geenye bara. Barboo alhamdulillah rabbil alamin barboo mucaa arra bare. Taa kun baay'ee jira yetem akka achirraa dhufen beeku. Video de kana barbaadu jiru. Deemeeti wahuma kana barbaadu jiru. Alhamdulillah rabbil alamin. Gammachuu ni qabda ana guun seenu duraan gammachuu mataa kan qabu mana. Boo duraan waa kanaan dabbara. Kan iddoo tan dhufee deemee sinagumaa hin dhufee deemee garuu ajaa'iba an sheekticha san hogguun ol seenee duuba deebi'ee yoo isin waan takka ta'e deemaa seenaa joo san samaatu yeroo xiyyaa maal jaajee jira. Ani isuma shakkoo waan garaa ta'a illee ani xiyyaa waan akka maasoo jeetumaa dhufee afaaniin hasaaseetuma cinaan nu seen inni nuti akkumatti seen duruun. Orseen odoon gattaa'in wanni waan kana odoon gattaa'in wardatti himee moo. Laa akkuma dura seenettu nuun jee bara seefiin nu dura dhufee seefni dura seene ani seenuu hin deema. Ogguu kana na cinaa dhufeenis na cinaa dhufeen akkana jee gad deebiin booda. Sheekha seenennan laa isinummaan seenaa jeetuma tarkaanfatee duuba waa hasaasee cinaan seene maali sheekha jennan deemaa isin waan tan gartanii seenaa jee. Hanga isuma dhufne gatteenyaa wardaamee haati manaa jeetti ol yaamne wanni dura wallaahu mucaa keetii miti mana keetii dura wallaa nama qaba. Manni yoo wallaa mana kanaa dura wallaa nama san booda mucaan basiidha jeen. Waan tamana rajab mucaa rajabduu jira mana jee mana nu gargalche. Kayu dodhu jeeni waa hunda ana. Amma kaanis moo yoo lallaa jeeni beektaa. Dhiiroo maal baasa. Yoo fayyees fayyaa manee argaa ammoo itti deebiti. Itti deebiti jee manni yoo wallaa. Barboo waa namni waa beeku. Rakkinni as keessaan dhabamuu jee yoo inni kun hin baane. Baguma namni nu keessaa habarate aboo rabbi malee. Laa ilmi rabbii bikkana waan kana godhame an hedduulleen beeku kitaaba jechuun kiyyaan isinii jee. Dhageetiin haasoo jira malee nilleen qaraane. Hanguma kaa xiqqishoo quraana malee nilleen qaraane. Akkana jechuun si'iiriin abbaa feetee qabattee jechuudha. Garuu namni qulqullaa sadeenii fi qulqullaa sadeen isaa rabbii isaa qabachuudha. Rabbi qulqullaa'u rabbi sitiisa. Tamam. Namni garuu waan namni waan gootan akhiraa teessan balleessanii addunyaa tanaa jecha addunyaa baruuraa galtu addunyaa har'a jiraatta baruuraa deemta. Tanaa jecha waan goota takkaa qabeenya isaatii takkaa hinaaftee fi baruu akkam taata rabbirraa har'a namni waan kana dalage wardaarratti. Kawaan biraatti irra dalagaluu beektaa. Waan akkanaa kan irraa ibsa qabu. Hinaafuma waan kana daleessa jechuudha. Hinaafuma jiruu laal jireenya walii quudha dogora. Hanga nama ol lamaa ol jaalatu adda facaasu hinaafuma waan kan hunda hinaafuma. Namni gaafa duraa boordaa fi Abiraam isaanii walii baasaa ni jira. Walii baasaa iddoo mitiyyoo waan as keessatti uumte asii hanjamte asii. Humna rabbi kasi booda an simmaas gahaa. Ulaan isaanii laanoo anti qolloo yeroo hundaa kanaa. Wai ajaib. Wajar riba regal alma. Jadi namni asi mana sadan da yenne asi khan munawla ala qufi. Barbo duran ma barbo jadi syaitan ma. Akana wal bira. Ya me ko mana sadan da warda. Jiwan tanabar. Namni bikuma saa isaan hojii istiraaka rawatu le khawaan kana geggeessu shaytaana jiba shaytaana nabu. Huccute tarastaa deema akka fedhetti bikka isaan ergan waa waliin haasoo bikka fedhe dhufanii waa siguru hin deemee kan marabbiti. Namni duraatu himatter. Namni ulaati jettuke. Achuma tokko kottaat. Jette harkan tokko naaf warda danne ulara. Warda ulaan bani dhiisi ulaan tun cufaadhanaan naan qabattee miyyoon akkuma ulaa qabatteen harkas maratti. Akkamatti deemu gacheessu miyyoon akkuma gattee. Duraanumaa himteer miyyoon. Bar ulaa san gaawduun qaqqabannee beektaa gulbii. Wanni yeroo nuti gidee nuti isaan fiidoo gallakkisan mana keessatti taanee fiidoo maranii gallakkisan. Yeroo nuti dhanne ulaan qulfi. Daalme shaytan maar. Yaabo awwaani nama gololee waa nama gol. Oh bira bini wooma hundarraa haqaan deemboo. Waan ataaqaa deemaa. Haqaan deemnaan waan feetarraa taaqam. Beekamaadha. Rabbummaan khayraa godhu yaa alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi nu fure karra. Furmaani dhufe maaliif? Maalli hangana olii waan kanaa olii hin galu. Taan hundinuu suutaan tiyaan rabbi ni laaffisa. Hatanaa rabbi laaffise taan hin gaafatin rabbiin jabaadha. Dandeetiin hunda isaa qaba ilma namaatiif isaas waa'uma rabbiin waa'uma quraan irra jira waa'uma rabbiin jeesan qaree malee waan danda'e godhe qabu kana dandeetii rabbiiti malee ilmi namaa hin danda'u. Tamam. Akkasi alhamdulillah rabbil alamin fayyaan tanaa olii an gammachuun tanaa olii wanni mataan adda tokko jira viidiyoo marti hin jirtu alhamdulillah rabbil alamin an tunnaa gammachuudha waldaan irra furmaata argachuun an furmaata argadhe tamam akkuma isiitti rakkachuu jira ala yaane rabbi khayriyaa godhu alhamdulillah. Kanaati alhamdulillah
توتي لي سلام الله تاكنا تيجا هنجا فيديو برا isin deebi'u السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.